Harka fuudhee akkam jirta artistii keenya kabajamaa jaallatamaa Jaal Kadir nagaa keetii fayyaadha. Kadir keenya wallahi jabaadhu rabbi si jajjabeessu. Baran hiriyootan kan kee guutuu hin beeka anaasi qaaman wal beekuu baanus Jamaal Yusuf Musa hin beeka Abdii Tokkichoo hin beeka Sargoon hunda isaaniitu saahiban kiyya jechuu amma Abdii Tokkichoo faan saahiba qaalii kiyyaa Jamaal ammoo kun ammumaa wajjin jiraanna saahiban kan kee hin beeka jechuu waa'ee seenaa kan keetti isaanirraa qoradheeti namootaan sirraa caccabsaa ture kun waan gaariidha amma waa takkaan sidhaan madda Kadir fincilli guddaan irratti waan ka'aa jiruuf agartee amma ati wanni naa godhuu qabdu sagalee daqiiqaa 5 takka naa waraabdee akki jettu jaalalii keenya ati nama dogoggoruu miti namatu si dogoggorsiisee dhiifama si godheetin jira Jawaar keenya xiqqaa jetteeti akkasitti dhiifama naa goota jecha dhiifama si godheetin jira hawaasni Oromootis warri sitti muufatan dhiifama godhaa fi anis aliidha dhiifama godheetin jira akkasitti aliin hin dogoggoree malee nama dogoggoruu miti ammoo dhiifamallee nagaafatee jira aliin gaabbee jiraati hawaasni Oromoodha hordoftoonni alii guutuun dhiifama godhaa fi anillee dhiifama godheetin jira nama dogoggoraa keenya hin gorfannaa jedhiiti Kadir keenya dubbadhu jechuun sagalee naa ergiti sagalee sana immoo Facebook irra kaahadha akka namni warri amma akkanatti sabboonaa keenya Kadir martuudha arrabsite jedhanii akkanatti jidduu kana kunoo kana na arrabsan kun namee gadi narraa haajanii rabbii